kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Chaanaliin kun chaanalii isin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa argattanidha. An Dr. Naafi Argeetu jedhama. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin keessummaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya guyyaa irraa Dr. Naahom Giruum jedhama. Dr. Naahom hospitaala Phaawulositti hakiima waliigalaa akkasumas immoo barsiisaa ta'ee hojjechaa jira jechuudha. Dr. Naahom baga nagaan dhufte. Naafi Argeetu baga nagaan eegdee hordoftoonni chaanalii Dr. Naafi Argeetus baga nagaan eegdanii. Akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa irraatiin namoonni baay'een gaaffii garaagaraa gaafatu. Gaaffii namoonni baay'een gaafatan keessaa kanarratti wal mari'an guyyaa irraa keessumaa emergency contraception yookiin immoo mala ittisa da'umsaa hatattamaa kan ta'e. Kana jechuun fakkeenyaaf amma dubartoonni tokko fedhii isaanii malees immoo walqunnamtii isaanii raawwatanii qoricha yookiin immoo lilmee fudhatan jechuudha. Ulfa karoora malee hambisuudhaaf wanta godhamudha. Kanarratti yeroo baay'ee akkamitti fayyadamuu akka isaan qabanii maal akka ta'e bal'inaan kan walii ilaallu ta'a jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf mee Dr. Naahom emergency contraception yookiin immoo mala ittisa da'umsaa hatattamaa kan jennu kun maalidha? Egaa mala ittisa da'umsaa hatattamaa jechuun akkuma maqaan isaa afaan Oromootiin of ibsu mala ittisa da'umsaa kan yeroo gabaabaaf yookiin hatattamaaf gargaaru jechuudha. Walumaa galatti hiikni isaa yeroo gabaabaa yoo jennu maal jechuudha? Mala ittisaa kana kan fayyadaman namoonni guyyaa 5 walqunnamtii saalaa godhanii yoo xiqqaate yoo baay'ate guyyaa 5 keessatti fudhachuu kan qaban jechuudha. Guyyaa 5 fi isaa gadi yeroo tokko immoo hakimoonni garaagaraas kitaaba garaagaraa irratti haga guyyaa 3 jedhu. Walumaa galatti garuu guyyaa 5 keessatti kan fudhatamuu qaban jechuudha. Kun hiika isaati walumaa galatti guyyaa 5 walqunnamtii saalaa hin barbaachisu. Walqunnamtii saalaa dalagamee ulfa akka ulfoofirraa ittisuuf ulfa hin barbaachisne ofirraa ittisuuf guyyaa 5 keessatti qoricha fudhatamuu qabanii jechuudha. Galatoomee sirriidha. Kanaaf fakkeenyaaf sababa garaagaraa kan ka'e egaa namni tokkoffaan ulfa karoora malee hambisuudha. Karoora malee yeroo jennu waan baay'een ta'uu danda'a. Mee yeroo akkam akkamiifaa kennama yookiin immoo namoota akkam akkamiifaa fudhachuu qabu? Egaa Naafi akkuma ati beektu emergency contraceptive yookiin immoo ulfa qorichoota yeroo ulfa hatattamaa barbaachisne ittisuuf gargaaran kana qorichoonni kun maalidha? Qoricha ittiin ulfa ofirraa ittisnu miti jalqabuma. Akka contraceptive yookiin immoo qusannoo maatiif qoricha fayyadamnu miti. Maaliif fayyadamna? Yeroo muraasaaf kan fayyadamnudha. Wantoonni tokko garaagaraa yoo dubara tokko irratti qunname kan fayyadamtu malee yeroo dheeraaf qoricha kana fayyadamuun hin danda'amu. Maaliif fayyadamna? Inni jalqaba maloota ulfa ittiin ofirraa ittisan kan biraa otoo fayyadamanuu yoo maloonni sun fail ta'an yoo maloonni sun fakkeenyaaf namni tokko kondomii fayyadamee yoo kondomiin cite yookiin baqaqee waan akkasii gaafa uumame qorichoota kana fayyadamuu danda'u. Kan biraa immoo walqunnamtii saalaa maloota ittiin ofirraa ittisan kan biraan jiru fakkeenyaaf dhangala'aa qaama dhiiraa alatti dhangalaasuu. Inni kun yoo fail ta'e yoo dhiirri dadhabe qaama hormaata dhalaa keessatti yookiin immoo gubbaatti yoo dhangalaase inni kunis ulfaaf saaxiluu waan danda'uuf qorichoota kana ni fayyadamu. Kan biraa qorichoonni liqimfaman maloota kan liqimfaman guyyaa guyyaadhaan jiru. Kanaafiyyuu isaan kana yoomiis godhan yeroodhaan yoo hin fudhanne. Kan biraa jalqabamuu qorichoonni kun yeroo baay'ee kan kennaman namoota waan rape kan jennu yookiin dhiisanii gudeeduun yoo irratti qaqqabe kunis isaan fudhachuu danda'u namoonni akkanaa jechuudha. Walumaa galatti ulfa hin barbaachisne ittisuuf yeroo muraasaaf qofa. Yoo danda'ame yeroo tokkoof qofa yoo danda'ame. Yoo hin danda'amne garuu yeroo muraasaaf qofa qorichoota fayyadamni jechuudha. Iddoo lamatti irra inni tokko maalidha? Maloota garaagaraa fayyadamanii maloonni sun yoo fail jala ta'e yoo hin danda'amne maloota san ittisuun hin danda'amne yeroodhaaf yookiin immoo kan argamaa dubbanii kanneen akka dalkisanii gudeeduu yoo jiraate kan fudhatamanidha jechuudha qorichoonni kun. Galatoomii waan bal'aa kaasite sirriidha. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko fedhii ishee malee gudeedamuu dandeessi. Sababa garaagaraadhaan kan ka'e yookiin immoo walqunnamtii saalaa godhanii wantoota mudatan fakkeenyaaf kondomeetu fayyadamee dhaachituu danda'a. Namoota baay'ees mudataadha waan ta'eef qorichuma piilsii mataa sallee fudhachuu yoo irraanfatan jedha. Innillee akkaataatti fudhatamuu qaba yeroo biraa qabannee dhiyaanna. Kanneen irratti fudhachuu akka isaan qabne bal'inaan kan nuuf ibsite. Akkasumas immoo walqunnamtii saalaa tarii namni tokko dhugaatii dhugeessuu danda'a. Miira keessa galee godhee erga sana booda ulfaa'uu hin danda'a jedhee dhiphachuun fudhachuu hin danda'amaadha. Mee garuu 100% effectividha yookiin immoo percentii bagaadha jechuu dandeenya.
Egaa maloonni kun qorichoonni kun gosa garaagaraatu jira. Inni jalqabaa kan biyya keenya keessatti namoonni baay'een beekan maalidha? Qorichoonni liqimfaman jiru. Qorichoonni liqimfaman kun yeroo baay'ee gosa lama jira. Kiniinii isee lama kan namaa kennanii fi tokko kan namaa kennamtu jirti. Iseen lamaan namaa kennamtu sun garaagarummaa isaa 12 liqimfamu. Iseen yeroo tokkotti liqimfamtu yeroo tokko liqimfamti. Isaan kun garaagarummaan isaan qaban yeroo baay'ee side effectii waan jiran hir'isuuf yeroo lama warri fudhatan jechuudha. Kan biraa ammoo ICD kan jedhamu kan gadaamessa dubaraa keessa galu ni jira. Inni kun egaa waggaa 12 waggaa 10 kan gargaaran ni jiru. Garuu inni sun illee kan gadaamessa dubaraa fi dhalaa keessa galu suni akka emergency contraceptive fayyadamuu danda'u. Hospitaala keessatti namoonni baay'ee yoo fayyadaman ni agarra. Amma awarenessiin waan jiruuf jechuudha. Walumaa galatti effectiveness isaa gaafa ilaallu isaan liqimfaman kun effective ta'uun isaanii carraan effective ta'uu isaanii haguma yeroo quunnamtii saalaa godhanirraa dheerachaa deemu gadi bu'aa deemu. Kana jechuun fakkeenyaaf dhalaan tokko quunnamtii saalaa har'a gootee har'a qoricha sana yoo liqimsite carraan ittisuusaa gara persentii 95-96 yeroo baay'ee. Garuu guyyaa sadaffaa irratti yoo liqimsite gadi bu'aa guyyaa shanaffaa immoo baay'ee gadi bu'aa persentii 90 gadi ta'a jechuudha. Inni Copper ICD jedhamu sun kan gadaamessa dhalaa keessa galu garuu haga persentii 99 ol hir'isuu danda'a. Kanaafiyyuu jara warra liqimfaman irraa inni sun baay'ee effektiividha. Gara persentii 99 isaa fi isaa ol hir'isuu danda'a jechuudha. Dubara 100 isa fayyadame keessaa dubara takka carraa nama hin qabne kan ulfaa'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu qorichaa fi qoricha gosa kan fayyadamte yeroo kan fayyadamte kan jedhu irratti kan dippeendii ta'u jechuudha. Baay'ee galatoomii. Kanaafi namoonni baay'een kana fayyadamuu akka isaan danda'an gamanumaan beeksisuu dandeenya. Xiqqoo tarii immoo lagus jeequu danda'a. Side effectii isaa gaafa ilaallu egaa akkuma siin jedhe emergency contraceptive inni jennu kuni maloota ittiin ulfa ofirraa ittisan kanneen noormaalii isaan keessatti hin lakkaa'amu. Isaan keessatti kan hin lakkaa'amneef tokko maalinni side effectii garaagaraa waan qabuuf jechuudha. Inni jalqaba akkuma liqimsaniin akkuma qorichoonni yeroo baay'ee kun agarsiisanii namoonni ol deebisisuu danda'a, garaachi isaanii dhukkubsuu danda'a, deeffachiisuu danda'a, mataa isaanii dhukkubsuu danda'a. Yeroo baay'ee qoricha kana namoonni fudhatanii persentii baay'een nama 100 keessaa gara persentii 40 ol deebisisuu danda'a. Inumaayyuu namoonni qoricha kana liqimfanii sa'aatii 2 keessatti yoo ol deebisise qoricha biraa liqimsuu qabu. Akka qorichi sun hin hojjenne akka baay'eetti lakkaa'uu qabu. Kanaafiyyuu balaqqamsiisuu yookiin ol deebisisuun amala qoricha kanaa isa guddaadha. Inni kan biraa garaa dhukkubsuu gara garaachaa jechuudha. Dhukkubsuu danda'a, mataa dhukkubsuu danda'a. Marsaa laguu jeequu danda'a qoricha. Marsaa laguu jeequu danda'a jechuun maalidha? Marsaa laguu ittaanu otoo guyyaan isaa hin gahin dhufuu danda'a. Guyyaan isaas dabarsee dhufuu danda'a. Marsaan laguu kun jechuudha. Kan biraa maybe laguun addaan cinne yeroo muraasaaf qabaachuu danda'u. Dubarri tokko qoricha ulfa ofirraa ittisuu hatattamaa kana fudhattee guyyaa 21 keessatti laguunsa yoo hin dhufne qorannaa ulfaa gochuu qabdi. Feel ta'uu waan danda'u. Maaliif tariitii amma qorichi kun persentii 100 miti jenneera waan ta'eef ulfaa'uu dandeessi kan fudhattee waan ta'eef qorannoo gochuu akka isheen qabdu. Guyyaa 21 dabarraan guyyaa 21 keessatti marsaan laguu ishee ittaan dhufuu baannaan qorannoo ulfaa gochuu qabdi jechuudha. Kanaafiyyuu side effectiin kan biraa yeroo dheeraaf akkuma kun hormoonii waan qabuuf hormoonii of keessaa waan qabuuf hormooniidhaan wal qabatee kan waan garaagaraa qaba jechuudha. Miidhaa garaagaraa qaba. Walumaa galatti dubarri fayyaan tokko waggaa tokko keessatti yeroo 3 ol otoo fudhachuu baatte gorsa akka fayyaatti dubarri fayyaan tokko waggaatti yeroo 3 ol emergency contraceptive kana fudhachuu hin qabdu jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti akkuma nuyi anaafatti beeknu egaa hospitaala garaagaraa keessatti kilinika garaagaraa keessatti biyya keenya keessatti maybe paracetamol yookiin ibuprofen itti aanee qorichi baay'ee gurguramu isa kana gabaa irratti kan gurguramu yeroo ammaa jechuudha. Qorichoonni kun yeroo baay'ee prescriptionii hin barbaadanii emergency deemanii bitatu post pill jedhameetuma bitatu akkuma anaafatti beeknu egaa biyya kana keessatti maybe paracetamol yookiin ibuprofen qoricha jedhamanitti aanee qorichi baay'ee gurguramu qoricha kana farmaasii keessatti
miidhaawwan eegammaa dubbanne baay'ee waan qabuuf gadaamessa isaanii irratti sammuu isaanii irratti miidhaawwan yeroo dheeraa waan qabaachuu danda'uuf yoo baay'ate waggaatti yeroo sadiif isaa gadi malee yeroo sadii ol akka hin fudhanne gorsina hordoftoota chaanaalii kanaa jechuudha. Ayyee galatoomii egaa sagantaa bal'aa kanaan wajjin qabaachuu keetti ulfaadhanna. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii yeroo muraasa goone keessatti waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna. Namoonni baay'ees gaaffiin keessan deebi'eera jennee yaadna. Kanaaf hawaasni keenyas yeroo itti fayyadamuu qaba. Wantoota irraa of eeggachuu qabu irraas of eeggachuu qaba kan jedhu dhaamsa kee dabarsina jechuudha. Hamma xumuraatti turtanii waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Fayyaan dhabinaa chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa, sheer godhaa. Ulfaadha. Ati ulfaadha.